Erga dhufee waggaaf jajaa fixeetiin jira. Garuu hagammaatti waraqaa yookaan iqaamaan naaf hin hojjetamne. Maaliif waraqaan naaf hin hojjetamne? Yeroo madaamii koo gaafadhu sirra rakkoon ga'u tokkoyyuu hin jiru naan jetti. Boruu fi rakkoon irra ga'u yookaan dhiibbaan irraan ga'u qaba. Maal gochuun qaba kan jedhu gaaffii akkasiiti. Already kontiraata fixuudhaaf iyyuu ji'oota muraasa yookaan immoo ji'a ja'a qofatu hafee jira. Waggaaf jajaa fixee jirti waraqaa yookaan iqaama malee. Ijoolleen jimu jettanii mana madaamii kontiraata iqaamaa kan waraqaa malee hojjechaa jirtan viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Barumsallee isinii ta'a. Warri illee ganaa bira geessanii akka xumuraatti dhaggeeffachuuf akkasumallee hiriyoota keessan biroodhaaf immoo sheer godhaa. Biyya namaa keessatti waraqaa yookaan immoo isaa eeyyama jireenyaa otoo hin qabaatiin aayidii osoo hin qabaatiin jiraachuun baay'ee ulfaata. Maaliif yoo dhukkubsattee yoo rakkoon tokko sirra ga'e yaalamuu mana yaalaa deemtee qoricha fudhachuu yookaan yaalamuu hin dandeessu. Waan baay'eetu nama mudataa jechuudha. Garuu bakka jirtanitti nagaan jaalallee tokkummaan isiniif haa ta'u. Nagaa isin irraanfanne akkam jirtu nagaa isin bakka jiraattanii arras deebi'ee dhufeetiin jira. Warri turtanis warri duraan faamilii kutaatanis warri haaraa taatanii dhuftanis immoo anaa dhufu jecha turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin godha. Laayikii tokko hin irraanfatina. Gaaffii kana ana qofa miti kan deebisuu danda'u isinillee warri kaleessa kontiraata xumurtanii waraqaa malee hojjechaa jirtanii waan beektan irraati yaada keessan koomentii irratti gaaffii obboleettii kana deebisaa fi anillee akkasuma nan beekurraan deebisaa. Obboleettii koo yeroon gaafadhu rakkoon sirra ga'u hin jiru naan jettee madaamiin koo jettee jirta waan ta'eef akkuma isheen jette rakkoon kan ga'u isheerradha malee sirra miti jechuudha. Ati waaqayyo si gargaaree fayyaa siifaa kennu malee kana jechuun koo yoo dhukkubsatte ta'e mana yaalaa deemtee yaala argachuu hin dandeessu. Namni tokko yoo iqaamaa yookaan waraqaa jireenyaa qabaate waraqaa jireenyaa sanarraan immoo anshuuraansiitti mana yaalaa deemee yaalamutu kennamaaf waan ta'eef isa sanarratti siif rakkoodha. Dhukkubsattee gara mana yaalaa deemtee yaalamuu yookaan qoricha fudhachuu hin dandeessu. Yoo kanaan taane garuu zimmi jedhiiti kontiraata kee xumuriiti dhumarratti maal akka ta'u. Garuu wanti ati irraatii of eeggadhu miindaa kee isaan bira hin kaa'in. Miindaa kee jajaatiin harkaa fudhachuu qabdu. Birallee kaa'uun qabdu. Daafteetu gara biyya keetti ergachuu yookaan immoo sana namatti kennachuu qabdutti jalaa miliqfatta malee isheen waraqaa toosiin hojjechiisiin kontiraata si xumursiisuuf deemaa jirti waan ta'eef silaa waggaaf jajaa si hojjechiistee jirti. Kana booda utuma nan hojjechiisa jettee hin dandeessu isheen waraqaa siif hojjechiisuu hin dandeessu. Maaliif yeroon isaa darbeera waan ta'eef biirootillee yoo si deebiste kontiraata waggaa lama waraqaa malee si hojjechiiste sana qixaaxee fi kan ittiin iqaamaan hojjetamu sana kaffaltee jechuudha. Qixaaxee fi gatii iqaamaan sun ittiin hojjetamu kaffaltee jechuudha. Yoo biiroollee si geessite biiroon qixaaxee fi gatii ittiin iqaamaan sun hojjetamu qixaaxiisaa fi gatii ittiin hojjetamu lamaan harkaa fuudheetu si fudhatee yookaan mana si jijjiiraa jechuudha. Yoo immoo biyyatti galuu barbaadde gaafa biyyatti si galchitus isheen kontiraata ji'a jaan sanatti xumuratti waggaa lamaan kee gaafa guuttatte biyyatti gaafa si galchitullee qixaaxii isheerra jiruu fi birrii ittiin iqaamaan sun hojjetamuu qabu kan waggaa lamaa kaffalteetu tikkeetti gottee biyya keetti si galchuu dandeesse jechuudha. Maaliif isheerra jira waan ta'eef maqaan kee isheetiin waamama yookaan isheetiin dhufte waan ta'eef yoo biroollee deemte maqaa isheetiin jirta yoo biyyatti illee galte maqaa isheetiin jirta waan ta'eef dirqama iqaamaa hin hojjechiisne taanaan qixaaxii qaba. Qixaaxii sanallee ni kaffaltii kan ittiin iqaamaan suni kan waggaa lama hojjetamullee ni kaffaltii jechuudha. Kanaafuu rakkoon sirra ga'u tokko hin jiru. Zim jedhiiti hojii kee hojjetadhu. Garuu wanti achirraa of eeggachuu qabdu. Warra kaaniif illee ijoolleen kontiraata galtanii madaamii keessan iqaamaa yookaan waraqaa isiniin hojjechiisin kontiraata isin hojjechiisaa jirtu birrii keessan biraan kaa'ina. Miindaa keessan isiniin kennitu taana inni kun rakkoodha. Maaliif dhumarratti birrii sanatu isiniin kennin biirootti isin sharakkabuu dandeessi. Isin dubbattanii dhageessifatta waan ta'eef yeroo biyyatti si galchite immoo ta'e birrii keetiin tikkeettii kuttee biyyatti si galchuu waan dandeessu. Of eeggannoo nati gootu birrii kee yookaan miindaa kee ishee biraan kaa'in. Ji'a ji'aatiin teessee miindaa kun haa kenni jetta. Isa booda gaafa galtu biyyatti kan si galchitu birrii isheetiin tikkeettii kutti gatii iqaamaa sana osoo hojjechiisin turte qixaaxiisa birrii ittiin hojjetamu sana kaffalteetu gara biyya keetti rakkabdi jechuudha malee rakkoon sirra ga'u tokko hin jiru bicha. Waaqayyo dhukkuba namatti fidin biyya namaa keessatti ijoollee waraqaa hin qabne yaalamuu mana yaalaa deemanii yaala argachuu qoricha fudhachuu waan akkasii hin jiru. Maaliif iqaamaa yookaan immoo aayidii hin qabaanne taanaan mana yaalaatti yaala argachuu baay'ee ulfaata biyya namaa keessatti jechuudha.
Kanaaf birriin kee ishee biratti xaraaqamamee gaafa ittiin galtu hin beeku. Warri akkas iqaamaa malee nama hojjechiisan kun mikinaata yookaan sababa qabu. Sababni isaanii birrii makeetiin deebisanii biyyatti si galchuu barbaadu. Yoo illee gaafa galtu eerpoortii keessatti guyyaa lamatti guyyaa kana baasnee sii kennineedhaan otoo mana sanaatii hin bahiin poolisiitti dawwaltee himachuu qabda malee birrii keetiin biyyatti si galchuu danda'u jechuudha. Otoo waraqaa yookaan ID isiniif hin hojjechiisin zimmi jettanii warri hojii hojjechaa jirtan wanti isin irraa of eeggattan miindaan keessan isaan biratti akka walitti hin qabamne. Maaliif isin owwachuu danda'u waan ta'eef yoo barbaadanii seerri isaaniinis waan gaafatu qixaaxii keessa waan jiranii fi agiraamaan isaan irratti walitti qabamee waan jiru sanaaf jecha mootummaa jalaa milisanii biyyatti illee isin galchuu danda'u. Yeroo sana immoo birrii keessan isin owwachuu danda'u. Kanaafuu warri otoo waraqaa hin qabaatiin zimmi jettanii hojjechaa jirtan miindaan keessan isaan biratti akka walitti hin qabamne. Isaan biratti akka hin dhiisne jechuudha. Miindaa isiniif hin kaffalanii miindaa keessan isa biratti walitti qabaa jiru waraqaa isiniif hin hojjenne taanaan isin bakkee keessa jirtu jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo yookaan xiniqqaaqee isin gootan warri waraqaa yookaan ID malee hojjechaa jirtan rakkoon isinirra gahu yoo birriin keessan isaan biratti hafe birrii keessan sanaatiin intinaa isin gochuu danda'u. Biyyatti isin galchuu danda'u waan ta'eef waan akkasiirraa of eeggadhaa. Zimmi jettanii ofirra hin ciisinaa. Akkasumallee bilbila qabaachuun, siimii qabaachuun, lakkoofsa poolisii biyya sanaa qabaachuun fakkeenyaaf ijoollee Saawudii keessa jettan 800-84 irratti dawwalattu jechuudha. Dawwalattanii waraqaa naan hojjechiisne kontiraata waggaa 2 xumuree kunoo gara biyyaatti na galchaa jirti miindaa koo naan kennine jettaniitu akkasittiin dawwaltanii itti himachuu qabdu jechuudha. Daftanii otoo manaan bahin booleeroo geessu sii kenninaa baankii akkasitti sii dabarsinaa bakka akkasitti sii dabarsinaa wanta jedhutti hin galiina. Maaliif isin owwachuu danda'u. Xiyyeeffannoo isaanii dura waraqaa malee hojjechiisan iyyuu kisaaraa keessa galanii jiru, qixaaxii keessa galanii jiru. Mootummaan immoo isaanii dhiisu waan ta'eef seeraan ala deemanii jiru waan ta'eef birrii keessan hambifatanii yookaan birrii keessaniin qixaaxii sana jalaa bahuuf jecha birrii keessan harka duwwaa isin galchanii isiniin harka budduwwaa biyyatti isin darbatanii isaan qixaaxii isaanii karaabaan keessaa bahuu danda'u jechuudha. Inni guddaan irraa of eeggachuu dandeessan ijoollee waraqaa malee hojjettan miindaan keessan isaan biratti akka walitti hin qabamne. Jajjaa miindaa keessan fudhattanii gara biyya keessaniitti ergachuu yookaan immoo namatti kennachuu obbira siin kaayina isaan bira siin kaayina gara biyya keessaniitti deeffachuu ergachuu qabdu jechuudha. Iddoo kanarraatii barattuu dheetii yaada baay'ee ariifachaatiin jira. Ifa manaa godhaa otiraakii qabaatee bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.